akka biyyaatti guddina biyyaa ilaaluudhaan qaala'insa jireenyaa ilaaluudhaan mootummaan yeroo adda addaa dabalata mindaa ni taasisa. Dabalata mindaa taasise jechuun immoo tajaajilas haa ta'u komodiitiiwwan yookaan meeshaaleewwan bu'uuraa gubbaa irratti yookaan tiraanspoortii irratti gatiin ni dabala jechuu miti. Mindaan kan dabalamuuf baay'ina uummataa wajjin wal bira qabnee ilaalle dhibbeentaa 2 fi isaa gadi akka naannoo keenyaatti yoo ilaalle hawaasa kanaaf mindaa dabaluu jechuun immoo qaala'insa jireenyaa yookaan qaala'insa jireenyaa fiduu jechuutii miti. Komodiitii irratti yookaan immoo tajaajila irratti waa dabaluu jechuutii miti. Kanaaf jecha maal goonee akka naannoo keenyaatti rakkoo kan akka mudachuutii hin dandeenye asuma garanuma maaneej gochuudhaaf yookaan dandamachuudhaaf jecha qindoomina qaamolee adda addaa wajjin taasisuudhaan karoora qindoominaati kan nuti qopheeffanne. Karoora kana keessatti qofaa waa lama hojjenna jenne. Tokko dhiyeessii saffisuudha. Dhiyeessiin akka dhiyaatu gochuudha. Inni lammaffaa to'annoo hordoffii gochuudha. Gabaa tasgabbeessuu kan danda'u dhiyeessiidha. Dhiyeessii akka iddoo hundatti dhiyaachuutii akka danda'u keessattuu gabaa idilee qabnu cinaatti gabaawwan sanbataa akka naannoo keenyaatti gara 594 akkas qabna. Akkasumas gabaawwan idilee illee ni jiru. Isaan kana gubbaa irratti dhiyeessiiwwan akka inni saffisan. Dhiyeessiiwwan kun dhiyeessii qonnaa ta'uu danda'u. Akkasumas bu'aa industirii ta'uu danda'a, bu'aa qonnaa ta'uu danda'a. Isaan kun gabaawwan kana gubbaa irratti akka isaan bal'inaan dhiyaatan ni hojjenna. Gama biraatiin immoo hojii to'annoo hordoffii ni hojjenna jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kan akka inishiyatiivii haaraatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan jiru maal inni qonna magaalaatti. Bu'aan qonna magaalaa sadarkaa hundatti gabaawwan kana gubbaa irratti akka dhiyaatu ni taasifama, hojjetamaas jira. Gama biraatiin warshaaleen naannoo keenya keessa jiran keessattuu kan bu'aa industirii qonna nyaataaf ta'uu danda'an isaan kun walitti dhimsa raawwachuudhaan gabaawwan kana gubbaa irratti gatii balbala warshaatiin otoo kan tiraanspoortii haa ta'u kan baasii kan buusee baasotootti hin dabalanii gatii warshaatiin akka inni dhiyaatu qaama dhimmi ilaalu wajjiniin mari'achaa kan jirru ta'uu isaati. Dhiyeessiin yoo jiraate namni argate fedhiinsaa guuteera jechuudha. Kanaaf waan nu dhibuuf hin jiru jechuudha. Gama biraatiin dhimmoottan kana to'annoo fi hordoffii karaa cimina qabuun kanaan dura irra jireessa to'annoo fi hordoffii keessatti egaa daldala seeraan alaa hojjennu karaa lamadha kan daldala seeraan alaati jennee ibsuutii kan dandeenyu. Tokko daldaluma idilee keessatti yakkoonni adda addaa ni jiru. Kanuma idilee kanuma eeyyama baafatee hojjetu keessatti walitti makuu ta'uu danda'a. Sababuma malee gatii mi'eessuun jiraachuu danda'a. Nagahee dhorkachuun yookaan otoon kenniin gurguruun jiraachuun ni mala. Eeyyama isaallee maxxansuu dhiisuun, gatii maxxansuu dhiisuun, komodiitiiwwan yookaan meeshaaleen yeroon irratti darban dhiyeessuu ni danda'a. Iddoo eeyyamameen alatti hojjechuu ni danda'a. Isaan kun daldala seeraan ala kan isa taasisudha. Inni biraa daldala seeraan alaatiin ni jennu dhimmoottan hin eeyyamamaniif yookaan akka biyya keessatti galchootoon eeyyamamiin kan biyya keessatti gale yookaan immoo kan biyyaa bahu. Isaan kan akka kontiroobaandii jennee warra ilaalludha. Inni kun akka hin taasifamneef kan ni hojjetama. Keessattuu kan idilee kana keessatti yakkoota hojjetaman irra jireessa kanaan dura tarkaanfii bulchiinsaatti fudhachaati kan turre. Ammaan kana garuu dhimma kana karaa qindoomina qabuun abbaa alangaa, poolisii, galii, geejjiba isaan kana wajjin qindoomuudhaan tarkaanfii gaafatamummaa yookaan immoo tarkaanfii seeraa karaa hordofsiisuu danda'uun bu'uura labsii keenya labsii federaalaa 813 akkasumas kan dhiyoo kana bahee immoo labsii lakkoofsa 1363
jalatti gaafatamummaa kan hordofsiisu ta'a jechuudha. Kan akkaataa kanaatiin kan itti deemnu ta'a. Kana jechuun namni daldala keessa jiru sababa tokko malee amma nuti maal goone gatiiwwan iddoo hundumaatti keessattuu meeshaaleewwan bu'aa qonnaas haa ta'u bu'aan industirii haa ta'u namoonni guyyaa guyyaadhaan barbaadan gatiinsaa meeqa hanga meeqaatti kan jiru guurree qabannee irra jechuudha. Edda kana qabannee booddee sababa mindaan dabaleef wanti kun akka hin daballe achi gubbaarra dhaabbanneeti. Sababa wayii hin dabaliin jechuun hin danda'amu garuu sababa qabaachuu qaba. Sababa guutuu sababa quubsaa ta'e qabaachuutii qaba dabaluudhaaf jechuudha. Sababa malee yeroo tokko tokko daldaltoonni tokko tokko sababuma tokko malee iddoo akkanaatti wanta akkasii ta'eera kan jedhuun wanti dabalan ni jira waan ta'eef inni kun ta'uu akka hin dandeenye gaafatamummaa hordofsiisuu akka danda'u akka nama himachiisu akka tarkaanfii seeraa jalatti akka bu'uu danda'u isa kanallee carraa kanaan daldaltoonni keenyallee beekuu akka qabanidha ibsuu kan hin barbaadu. Gama biraatiin egaa dhimmoonni amma nuti bal'inaan irratti hojjennu naannoo tiraanspoortiitti, naannoo bu'aa qonnaatti, naannoo bu'aa industiriitti akkasumas meeshaalee ijaarsaa wajjin wal qabatee waan jiru kana gatii isaa qabannee jirra waan ta'eef isarra dhaabbannee dhaabbilee gatii dabalan gubbaarratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e kan fudhannu ta'uu isaati ibsuu kan hin barbaadu. Gama biraatiin kuusuun yookaan samsuun yeroo tokko tokko maallaqa qaba jedhanii waan kana dhoksuun ni jira. Mana jireenyaa keessatti ta'uu danda'a, iddoo malletti ta'uu danda'a. Inni kun ta'uu akka hin dandeenyee fi akka nama gaafachiisu akka danda'u kana gubbaarratti illee sirriitti kan hojjennu ta'uusaa daldaltoonni keenyas kana beekanii akka irraa of qusatan asumaan ergaa dabarsuutiin barbaada. Namni kamiyyuu seeraan ol miti waan ta'eef dibaabee seeraa jalatti waan hojjechuutii qabu qofa hojjechuudhaan karaa seera qabeessa ta'e labsii dambii qajeelfama hojmaata mootummaa eegee daldalaan kamiyyuu hojii keessa akka turuu fi akka hojjetudha kan nuti barbaannu. Akka seektara daldalaatti karaa qaxxaamuraa duroomuudhaaf daldaltoonni tokko tokko ni socho'oo ta'e kun seeraan akka nama gaafachiisu illee beekanii asirraa of qusachuudha kan isaan qabanii. Gama biraatiin seektarri keenyas haa ta'u qaamni nu wajjin hojjetu dhimmamtoonni keenya karaa gaafatamummaa qabuun, karaa loogii hin qabneen, karaa itti quufinsa uummataa dabaluu danda'uun, karaa fayyadamummaa hawaasa keenya dabaluu danda'uun hojjechuu akka qabanii fi qajeelfama bahee jiru, dambii bahee jiru, hojmaata bahee jiru, labsii bahee jiru kana iddoo hundatti karaa wal fakkaatuun hojiirra akka oolchanidha kan barbaadamu. Hawaasa keenya irraa immoo maaltu eegama? Tokkoffaa komodiitiiwwan ni jiru. Wanti adda godhu hin jiru. Kan yeroo kaaniitiin adda wanti taasisu hin jiru waan ta'eef bu'aa qonnaas haa ta'u, bu'aa industiriis haa ta'u ni jira waan ta'eef karaa tasgabbii qabuun bitachuutii akka danda'u. Yeroo ammaan kan akka biyyaatti yeroo lammaffaadhaaf akka Itoophiyaatti komodiitii kan Itoophiyaa bitaa kan jedhu dhaadannoo akkasiitiin jidduu kanallee godinaaleen keenya magaalonni keenya akkasumas sadarkaa naannoottis dhiyeessaatii turreerra. Saampilii isaa dhiyeessuudhaan warra barbaadanii fi warra qaban walitti fiduudhaan hojjechaatii turreerra egzibishinii fi baazaarii jechuudha. Gama biraatiin qophii bara haaraa kanaatiif godhamaa jiru ni jira. Akka sadarkaa naannootti koree tokko dhaabuudhaan gama biraatiin immoo koree teeknikaa akka gara koree 6 dhaabuudhaan wanti gara godinaa fi gara magaalaa jiru maalinni kan jiru asas gochaa yookaan barbaadaa eessatti hammamtu dhiyaachuu danda'a inni jedhu kun karoorri bahee kan gadi bu'ee fi
hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati kan inni ibsuuti kan inni barbaadu. Kanaaf hawaasa keenyarraa bal'inaan gabaawwan sanbataattis haa ta'u gabaawwan idilee gona gubbaarratti dhiyaachaa jira waan ta'eef kan yeroo kaan shamataniin alatti baduu danda'u kan argachuu nan dhaba jechuudhaan baay'ee bitee wajjin rakkachuutiin qabu kan jedhuun dhaamsa qaba. Gama biraatiin yakkoonni adda addaa kun kuusuus haa ta'u gatiin malli gaafachuus haa ta'u kan yeroon itti irratti darbes dhiyeessuudhaanis ta'uu haa danda'u waan yakka jedhan qaama iddee sana jiruuf poolisii ta'uu danda'a, baalangaa ta'uu danda'a, daldala ta'uu danda'a, galii ta'uu danda'a yookaan immoo koree sanaaf ta'uu danda'a eeruu kennuu qaba jechuudha. Gama biraatiin kana cinaatti waldaaleen ni jiru kan mirga fayyadamtootaa kan eeganii isaaniif illee eeruu kana kennuudhaan namni kamiyyuu seeraa fi seeraan qofa hojjechuu akka qabuu fi hawaasni keenya illee wanti ija hawaasaa jalaa dhokate waan hin jirreef eeruu akka nuu kennuu qabuu fi gaafatamummaa akkaataatti hordofsiisuu qabuun akka eeruu nuu kennu jechuun barbaada. Eeruu ni arganna taanaan iddoo hundatti qaamni jiru kunillee gaafatamummaa hordofsiisuu akka qabu. Wanta adda isa taasisu immoo jiru. Wantoonni hundi akkuma yeroo kaanii ni jira guutuudha. Akkasumas hawaasni keenya immoo kan horsiisee bulaanis haa ta'u kan loon furdisanis haa ta'u kan midhaan oomishanis haa ta'u kan kuduraaf muduraa innaa ayyaanni gahuudhaaf innaa jedhu gara gabaatti fiduudhaan gabaan akka qoofu yookaan gabaan akka argatu gochaatii tureera. Inni kun keessattuu gabaa sanbataa keenya gubbaa irratti nu dhiyeessuu qaba. Gabaa sanbataa waa lama gurguddaadha kan inni fayyadu. Tokko kan oomishe gatii madaalawaadhaan otoo sansalanni hin dheeratiin fayyadamaadhaaf dabarsuudha. Inni lammaffaan immoo qaamni barbaadu yookaan qaamni shamatu yookaan qaamni bituu barbaadu immoo faddaalaan yookaan daldaalaan otoo walakkaan galii sansalanni daldalaa otoo hin dheeratiin kallattiidhaan waan qulqullina qabu namicha oomisha irraa argata jechuudha. Kuni gatiidhaanis haa ta'u qulqullinaanis haa ta'u baay'ee mijataadha waan ta'eef gabaan sanbataa baay'ee akka hawaasa keenya fayyadaa jiru argineera. Gama biraatiin abbootiin qabeenyaa warreen warshaa keessattuu warshaa nyaataa kan akka daakuu, mokoranii, paastaa warreen oomishan kun immoo balbala gabaatiin akkaataa hawaasni keenya barbaadu fakkeenyaaf daakuu kiiloo 5 kaasee hanga kiiloo 100tti meeshaalee itti naqaman kana namni akka fedhii isaatti akka bitachuutii danda'u gochuudhaan gatii balbala warshaatiin gabaawwan kana gubbaarratti akka nu dhiyeessu jiddu galawwan adda addaa keessatti akka nu dhiyeessu ta'aatii jira. Kuni ta'uutii qaba. Gama biraatiin ajandaa hooggansaa ta'ee dhimmi qaala'insa gabaa kun dhimmi to'annoo gabaa kun ajandaa hooggansa keenya sadarkaadhaan jiru hunda ta'ee kan biiroo daldalaa qofa otoo hin taane qaamni kamiyyuu qaamni biyya gaggeessu sadarkaa hunda gubbaarratti kan jiru deeggarsa nu gochuudhaan biiroo daldalaa wajjiniin ta'uudhaan qaala'insa kana to'achuu akka nuti dandeenyu nu bukkee dhaabbachuu qaba kan jedhu ni yaada qaba. Hawaasnis akka nu deeggaru eeruu kennuudhaanis haa ta'u garmalee baay'inaan bitees akka wajjin hin rakkanne gochuun keessatti wal dhageenyee qindoomni hojjenna taanaan rakkoo malee jala baanaa kan jedhu ni yaada qaba.